namoota keenya ala jiran akkaataa kanatti nu cina dhaabbatanii gargaarsa barbaachisaa ta'ee gama hundaatiin nu gochuun isaanii nuti waraana bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsaa jirruuf hamilee guddaa fi jajjabina guddaa akka nu kennu kana gubbaatti waan hubatamu qabu ta'uu qaba. Kanumatti dabalee qabsooni ka waliigala uummata Oromooti. Qabsoo waliigala uummata Oromoo kana irratti Oromoodha kan jedhu afaan duwwaadhaan himachuu duwwaatu hin taane yookaan sabummaadhaan Oromoodha duwwaa juufiin jechuutu hin taane waan qabsoon bilisummaa namarraa eeggattu gumaachuu qaba jechuudha Oromoon tokko. Haala xixiqqaa odeeffamu tokko tokko yeroo irraa yerootti ni dhageenya jechuudha. Keessattuu hawaasa Oromoo naannoo biyya alaa jiran keessatti haalota tokko tokkotu odeeffama jechuudha. Yeroo isaatti wal dura dhaabbachuudhaaf olola tokko tokko irratti oofuudhaaf silaa yeroo ammaatti Oromoon ijaaramee argamuu qabaachuu kan qabu haala garaa garaatiin gochaa diinaatiin yookaan kan diinni kanaan dura nu keessatti natti sumbise nu keessatti facaafte sana guutummaatti of keessaa miicuu dadhabuudhaan haalleen barbaachisoo hin taane tokko tokko oggara dhaga'amutu dhageenya jechuudha. Kana yeroo darbirree laa jedheera uummati Oromoo yeroo ammaatti waan guddaa tokko diinarraallee barachuu qaba. Diinota keenya nu bitaa jiran irraallee waa barachuu qaba. Oromoon rakkina bu'uuraa waliin qabu hin jiru. Rakkoo bu'uuraati ka jedhu Oromoon kan inni waliin qabu tokkotu hin jiru jechuudha. Rakkoo hin jirtu yoo jiraate maali? Rakkoo xixiqqoo. Rakkoo ka bu'uuraa kan hin taane. Kana jechuun maal jechuudha? Waan diinni kanaan dura ittiin nu diigaa turtee fi kanaan dura akka tokkummaan keenya deebi'ee hin jabaannee fi ittiin nu gowwoomsaa turte sana of keessaa baasuu dadhabu. Waan gama amantiitiin nama keenya gargar baasuu barbaadu. Waan gama godinaa yookaan gama naannootiin nama keenya gargar baasuu barbaadu. Kanaaf kan kana fakkaatu waan xixiqqaa akkasiitiin diinni yeroo garaa garaatti nama keenyaaf hin ciisu nama keenyatti afuufee nama keenya gargar diiguu barbaada. Rakkoo bu'uuraa biraan qabu jechuudha Oromoo. Diinota keenya amma walii isaaniitti rakkina mataa ofii danda'e qabu. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo aangoo irrattii fi waan dantaa irratti waliif hin taane Habashoota immoo fudhannee yoo ilaalle, Tigrootaaf Amaarota fudhannee yoo ilaalle, Amaarotuma Amaarota fudhannee yoo ilaalle, aangoo irratti waliin jaallatan hundi isaaniiyyuu wal mormuu, aangoo irratti wal lolu, dantaa irratti wal lolu. Garuu immoo waan dhimma Oromootiif Oromiyaa irratti immoo akeeka tokko qabu jechaadha. Yeroo humni Oromoo jabaatee Oromoon guddatee isaarra galagaluuf ka'u adda dumtii xixiqqaa qaban san dhiisaniiti ofii isaaniitii walitti deebi'aniiti wal tumsanii humna Oromoo cabsanii Oromoon yeroo hundumaa Itoophiyaa jala akka jiraatu gochuu irratti akeeka tokkicha qabu jechuudha. Waan kaan irra kan mataa ofii danda'e ni qabu suuraa kan mataa ofii danda'e kan mataa isaanii walitti deebi'anii yeroo biraa fudhachuu kan danda'anidha jechuudha. Oromoon kanarraa waa barachuu qaba. Har'a qaaniidhaa fi salphina guddaa baatee jira Oromoon. Booree jala jira Oromoon. Rakkoon irra jiru yeroo irraa yerootti dabalamamatti deemaa jira. Akkuma bultiidhaan sadarkaan qabsoon irra jiru guddataa deemu sadarkaan miidhaan garbummaas akkuma kanarratti daddabalataa deemaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf wanti 2001 keessa ture 2002 keessa ture. Wanti 2002 keessa ture 2003 keessa ture. Kan 2003 keessa ture immoo 2004 keessa ture jechuudha. Akkuma sadarkaan qabsoo guddataa deemaa jiru ba'aan garbummaa yookaan miidhaan yookaan cunqursaan garbummaan uummata Oromootti irratti godhus akkuma kana guddataatti jira jechuudha. Armaan dura immoo Oromoon akkanam tokko tokkotti hidhama. Amma sun illee hafee akka murnaatti hidhamaa jechuudha. Akka murnaa. Akka murnaatti hoggaan jedhu yoo fudhatte ilaalta nama gaazexeessitoota Oromoo kan ta'an akka gaazexeessotaatti hidhamaa jiru. Miseensa Waldaa Maccaaf Tuulamaa kan ta'an akka miseensa Waldaa Maccaaf Tuulamaatti hidhamaa jiru. Barattoota Oromoo kan ta'an akka barattoota Oromootti hidhamaa jiru. Kun akka murnaatti jechuudha akka nam tokkotti sun taa'ee jechuudha. Kun maal agarsiisa? Akkuma sadarkaan qabsoo bilisummaa Oromoo dagaagee guddatee diina sodaachisuuni diinni tarkaanfii inni fudhatu tarkaanfii ulfaataadha jechuudha. Tarkaanfii kanaafi uummata keenya haala kana keessatti immoo jabaatee wal jabeessee wal cina dhaabbachuu qaba. Oromoodha kan ofiin jedhu hojiidhaan hojjetee Oromummaa isaa mirkaneessuu qaba malee qabsoo bilisummaa Oromootiif waa gumaachee mirkaneessuu qaba malee afaan Oromoodha jedhanii karaa biraatiin dalagaa diigaa fi dalagaa qabsoo Oromootiif hin taane gochuuni
keessattuu yeroo amma kana keessatti waan barbaachisan jechuudha. Kanaafi kana jennu nuti uummata keenya ala jiranii yeroo amma kana keessatti kan yeroo kamii caalaayyuu rakkina xixiqqoo wal gidduutti qaban sana dhiisuudhaan gumaacha qabsoo bilisummaa Oromootii fi hundi isaanii akka isaan qophaa'an isaan gaafannaa namoota keenya ala jiran. Qabsoo tokko keessatti qoodi beektota Oromoollee kennanillee iddoo olaanaa qaba. Qabsoon tokko yoo beektoti booda jiraatanii teeknikaan gargaaruutii baatanii kophaa see waa galiisee ga'uu hin dandeessu. Har'a beektota Oromoo meeqatu addunyaa kana gubbaa faca'ee jira. Beekumsa dandeettii qabaniini ormaaf hojjetaa jiran. Guutummaatti illee jechuutii baanne keessa jechuudha. Kan qabsoo Oromoo kan qabsoo bilisummaa Oromootiif hojjetaa jiran isin jiranii kanneen qabsoo bilisummaa Oromootiif dantaa dhabuudhaan beekumsa qabanii dandeettii qabaniini biyya Oromaa keessatti ormaa bu'aa buusaa jiranii jechuudha. Kunillee gama isaaniitiin itti yaadamuu qaba. Namni tokko hawaasa keessatti akka dhalatu dirqama mataa ofii danda'e qaba jechuudha hawaasa keessatti. Akka nam tokkotti hawaasa isaa keessatti dhalate jechuudha. Dandeettii fi ogummaa qabuuni uummata isaatii sanatti waa hojjetuu qaba. Kun dirqama seenaati, dirqama eenyu namatti kennu sun taane. Kanaafi beektoti keenya akkaataa garaagaraatiin murna garaagaraatiin jiran gama ogeeyyii fayyaa qofa utuu hin taane beektota Oromoo murna adda addaa sadarkaa adda addaatti hojjetan qabna addunyaa kana gubbaadha. Isaanillee kanneen kanaan dura qabsoo bilisummaa Oromoo fi qooda isaanii gumaachuurraa amma tokko boodee tarkifataa turanii dirqama seenaa bahuudhaa fi waan qabsoo bilisummaa Oromoo isaarraa barbaaddu akka ba'aniif keessattuu yeroo amma haala qabsoon Oromoo irra jiru kana hubatanii tumsa gama isaaniitiin barbaachisu qabsoo bilisummaa Oromootii fi akka isaan godhanii fi isaan kanas maqaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo kana jiruun isaan gaafanna. Gama kaaniin uummata Oromoo keessaa bahee roorroo fi miidhaa uummata Oromoo irra ga'u uummata Oromoo irraa buusuudhaaf yeroo garaagaraatti bakka garaagaraarraa murna garaagaraarraa kan walitti qabamee qabsoo gochaa jiru. Guyyaarraa guyyaatti bilisummaa uummata Oromootiif jedhee kan qaama wareegamaa garaagaraa guyyaatti kaffalaa jiruu fi qaama wareegamaa kan dhumaa kan ta'e immoo lubbuu isaallee kan kitimaa jirudha jechuudha. Kana eenyuuf jedhee miti waraanni bilisummaa Oromoo? Bilisummaa uummata Oromoo bal'aatiif jedheeti jechuudha. Dantaa nama tokkootiif jedhee yookaan dantaa murra tokkootiif jedhee yookaan dantaa xiqqaa tokkootiif jedhee miti jechuudha. Guutummaa Oromiyaatiif jedheeti jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo kan inni qaama wareegamaa kan guyyaa guyyaas ta'e qaama wareegamaa kan dhumaa kan lubbuu ofiitti baasan kanaaf qophii ta'e kan inni irratti wareegamaa jiru. Eenyuuf utuu hin taane uummata Oromoo bal'aa sanaaf ta'eef jechuudha. Uummata Oromoo guddaa sanaaf jedheeti jechuudha. Kanaafi waraana bilisummaa Oromoo keessatti lubbuu isaa kennee jiru kana waraana bilisummaa Oromoo keessatti qabsoo haala ulfaataa keessatti gochaa jiru kana uummata keenya ala jiran deeggarsa barbaachisaa ta'ee fi gargaarsa barbaachisaa ta'een gama ofii danda'aniin waan nu bukkee dhaabbachuu danda'aniin akka isaan nu bukkee dhaabbatan ammallee irra deebinee isaan gaafanna. Gama kaaniin diinnis ta'ee firrisii wanti inni beekuu qabu tokko keenya olola garaagaraa duratti oofaa turan kun yoomi gaafa bilisummaa Oromoo dhalate ka'ee ammallee ololuma babbadaa akkasiitti oofaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka akkasiitti akkas ta'eera. Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo akkasiitti nama manaa akka gooneerra, nama manaa qabanneerra, nama manaa ajjeefneerra, hamilee uummata Oromoo cabsuudhaa fi hamilee waraana bilisummaa Oromoo akka garii jiran immoo cabsuudhaa fi diinni keenya waan hin godhin hin qabu ammallee waan gochuuf ta'u waan guddaa qabaachuu danda'a jechuudha gama ololaatiif. Kanaafi akka diinni sun irratti osoo hin taane nuti waraanni bilisummaa Oromoo ni jirra. Kan jirrutu kun akka kanatti jirra jechuudha. Jirra moo jiru? Kanneen nu beekuu barbaadanii qilleensarraan bakka tokko taa'anii olola isaanii ofuurraa kan nu arguu barbaadan kan nu beekuu barbaadan dhufanii nu ilaalanii waraanni bilisummaa Oromoo numa jirra jechuudha. Ni jirra moo hin jirru? Ni jirra. Kanaafi
kanneen nu barbaadan kanneen jiraachuu keenya mirkaneeffachuu barbaadan bakka sana ta'anii yookaan qilleensarra ta'anii diina isa ta'u fira isa ta'u olola qilleensarraan oofurraa dhufanii jiraachuu keenya akka isaan mirkaneeffatanii kana gubbaatti waamicha koo dabalu. Kanaaf nuti waraana bilisummaa Oromoo zoonii tokko naannoo zoonii tokko jirudha jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo zooniilee Oromiyaa hunda keessa jira. Nuti dirqama zoonii keenyatti nutti kenname keessa zoonii keenya keessatti warra hojjetaa jirru. Waraanni bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa irra ni jira, kibba Oromiyaa irra ni jira, kibba bahaa irra ni jira, dhiha Oromiyaa ni jira, giddu galeessa Oromiyaa ni jira. Lafti waraanni bilisummaa Oromoo dhabame hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaatti illee diina fuudhee jechuudha kan inni qabee jiru. Kanaaf jechuudha tarkaanfiin garaagaraa kan inni Oromootaa fi namoota garaagaraa irratti fudhatamaa jiru. Diinni yeroo kam yeroo isheen tarkaanfii fudhataa deemtu, tarkaanfii ulfaataa fudhataa deemtu, yeroo haalli itti jabaataa deemudha. Yeroo tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo itti fudhaa deemudha. Kana immoo isaan nuun himani. Har'a waraana bilisummaa Oromoo goleeree Oromiyaa hundaa keessatti hojjetaa oolu diinni nuun himu. Yoo waraana bilisummaa Oromoo kumaan isaan ajjeesaa oolee isa sana galata shaniitu waraana bilisummaa Oromoo har'a hammana akka goone, hammana qabanne, hammana jeenna biyya deebii achi nutti deebisanii ololan duratti oofuu jechuudha. Kun olola diinaa. Ololli kun immoo uummata Oromootii fi waraana bilisummaa Oromoo tasa waan boodatti deebisuu qabu. Kanaaf maal jechuun barbaadamaa irratti namooti yaada garaagaraa qaban, namooti ofuma callisanii yaada ololan taane oofan. Waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru akkuma diinni ololtu yookaan akkuma diinni haasoftu sana duukaa bu'anii waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru nuun jedhani. Dhufanii akka isaan waraana bilisummaa Oromoo ijaan argan akkuma Dooktor Raggafaanii fi Dooktor Saamu'eel dhufanii ija isaaniitiin argan dhufanii keessatti argan akka isaan mirkaneeffatan isaan gaafan. Kana ta'uu baannaan ololli bakka adda addaa taa'amee ololamu waan madaala kaasu miti waan hojiitti qabu miti jechuudha. Dhufanii ilaalanii haa mirkaneeffatan. Kun dhaamsa waraana bilisummaa Oromooti. Dhufanii nu haa argani, abbaan nu ilaaluu barbaadu, dhufee nu haa mirkaneeffatu, nuti ni jirra, kan jirrutti iyyuu akka jirrutti jirra. Ni jirra moo hin jirru? Jirra! Kanaaf irratti maaliif jechuu barbaada ogeessota ministeera ogeessota fayyaa Oromoo Iskaandinaaviyaa jiran sabboontota Oromoo kanneen qabsoo Oromoo yookaan qabsoo bilisummaa Oromoo tumsuudhaa fi yeroo garaagaraatti gargaarsaa fi tumsa garaagaraatiin nu cina dhaabbatan akkasumas maatii Dooktor Raggafaa Abdiisaa akkasumas maatii Dooktor Saamu'eel Dheeressaa sagantaa dhufaatii isaanii kana milkoomsuurra qooda kennanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo kanaatiin guddiseen isaan galateeffadhaa. Anaasaa baay'ee waan hin jedhu hin qabu. Ammuma kana waan dhaggeeffatanii fi guddaa galatoomaa isin jedha. Waboo jirtu! Jira! Waboo jirtu! Jira! Dhaamsa jaalawwanii galmaan ni geenya! Ni geenya! Dhaamsa jaalawwanii galmaan ni geenya! Ni geenya! Gufuu qabsoo Oromoo ni buqqifna! Gufuu qabsoo Oromoo ni buqqifna! Booda hin deebinu! Booda hin deebinu! Nuti waboon ammallee hidhannoo teenya ni jabeeffanna! Ni jabeeffanna! Dhaamsa hiree murteeffannaa uummata Oromoo galmaan ni geenya! Ni mirkaneessina! Tash!